Abdiin eenyu? Abdiin kun kam? Buggaasaa Abdii Luucee jedhu kan akkamiin argatte? Bara kanaan arti keessa seene jechuun danda'u. Abdiin maatii qabamoo? Kitaabilee haga 5 barreessee jira. Artisti waamee moo situ gara artii deeme? Waan baay'ina akkasii sana keessa wanni qulqullina qabu jiraachuu danda'a. Guddina afaaniif aadaa kana keessatti gaheen ati baate maal fakkaata? Artiin yoo sin beekin wal fudhachuu hin dandeessan. Mata duree qoraasuma jedhu kana maaliif filatte? Manni kitaabaa hedduun afaan Oromootiin kitaabilee afaan Oromoo gurguran hin jiranii. Kitaaba kana barreessuuf maaltu si kakaase? Abbaa ijoollee sadiiti. Maal faadha kanatti barreessite? Qoraasumni kitaabilee biraarraa adda. Uummata birattis immoo fudhatama guddaa kan si argate weelluu keessa kan Kaamunaan irra jira waan tokko irra jira akkasumatti fiigeetuma gara waltajjiitti deeme. Tee burtukaanii too galaanii too burtukaana daadhii dammee daamu. Sibiira olee gaalee galaanii too ani galee warra hin ergaamu. Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jechaa kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenyarraa keessummaa jabaa tokko biraa qabadhee kan jira. Keessummaan keenyarraa hojiiwwan hedduutiin kan beekamu ogeessa miidiyaatii, weellisaadhas, barreessaadhas akkasumas barsiisaadha. Marree keessummaa kana faanaa turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Olaanaa Nagaash nu faana tura. Turtii gaarii. Hayyee anaa dhufu baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nu eegdanii. Maarreegaa Abdiin eenyu daawwattoota kofaanaa wal naaf barime? Hayyee galatooma Abdii Luucee naan jedhani barreessaa kitaabilee afaan Oromoo fi barsiisaan ture. Amma immoo ogeessa piroomooshinii miidiyaa keessa jira. Abdii gara duubaatti haa deebisnuuti. Abdiin eessatti dhalatee, eessatti guddatee maal fakkaata haalli guddina daa'imummaasaa? Hayyee Abdiin akkuma nama kamiyyuu baadiyyaa keessatti kan hin dhaladhe naannoo Arsii Roobee bakka Habee jedhamtutti kan hin dhaladhe. Hanga kutaa 4 achitti baradheeti. Booda xiqqeenyumaan gara Adaamaatti dhufee mana barnoota Adaamaa lakkoofsa 4tiin amma Gadaa Roobale jedhame kan waamamu. Haga 8 achittiin baree. Sagalee fi 10 immoo Adaamaa sadarkaa lammaffaa ittiin baradhe. Kolleejjii immoo kolleejjii barsiisota fedhii addaa sabbataattiin leenjii barsiisummaa fudhadhe. San booda dabalaatumaan gara yuunivarsiitiitti ce'aa barumsas dabalata. Aartii kanas hoggaan Adaamaa keessa jiru keessatti hirmaadhee hojjechaa ture jechuudha. Abdiin gara aartiitti akkamiin seenee? Aartisti waamee moo situ gara aartii deeme? Aartiitu si waama. Yoo ati gara aartii deemte aartiin yoo sin beekin wal fudhachuu hin dandeessan. Garuu aartiin hoggaa si waame barbaadee waan si waameef atillee immoo ofii keetii yoo itti deemte wal simuu danda'a waan ta'eef bara kanaan aartii keessa seene jechuu hin danda'u. Maaliif jalqabumarraa kaasee yeroo xiqqeenya mana barnootaa keessa yeroo jirrudha. Gumilee keessatti shaakalaan ture. Manneen barnootaa keessatti walaloo adda addaa dubbisuu, oduuwwan adda addaa dubbisuu, miidiyaa irratti gumiilee afaan Oromoo keessatti hirmaachuu fi walittis qabee gumiilee kana akka guddatu gochuu irrattis tattaaffii gochaan ture. Ergasii immoo gara hawwisootti deemee hawwisoo Jiituu Adaamaa fa'aa, hawwisoo Odaananii, Torban Diidaa, hawwisoowwan kana keessatti shaakalaan ture. Buggaasaa Abdii jedhu kana, Abdii Luucee jedhu kana akkamiin argatte? Egaa maqaa keessumaa osumaan daawwattoota keenyaatti ta'e bareedaadha. Abdii Luucee kan naan jedhanii yeroo hawwisoo Jiituu Adaamaa keessa ture. Rifeensi kiyya luuccaa dheeraa ture. Achi Luucee jedhanii hoggaa na waaman maqaan kiyya kabraa ture. Abdulwahaab jedhanii hoggaa na waamanii Abdii jedhaniiti gabaabsanii kan waaman. Achi Abdiin kun kam hoggaa jedhan isa Luucee sana waan jedhaniif Abdii Luucee sana jedhaniiti maqaa aartima keessattiin argadhe jechuudha. Abdiin egaa hojiiwwan hedduu keessatti egaa kan inni hirmaatu weellisaadhas, barreessaadhas, barsiisaadhas dabalataanis ogeessa miidiyaadha. Kanaaf nuti isa kam jennee waamnu ree? Ani ogummaa hundaayyuu barbaadeen hojjedhe. Ogummaa barsiisummaas yeroon barsiisummaarra jirutti hedduu hojjedheera. Haga waggaa 10 akkas barsiisee jira. Umrii kiyyarraa yeroo ga'urraa kaasee hojii weellisummaa kanas keessumaan ture.
hojii miidiyaa kana immoo ammas kallattimaan hojjechaa jira waan ta'eef kitaaba sana barreessaa waan jiruuf. Kanaaf hunduma isaa filatanii kanumatti tole. Kanumatti tole naa waamanii tole gara weelluu keetti deebinuuti. Albeemaa fi kiliippii ati baastee nu yaadachiisime. Kiliippii ambaasa kiliippii jalqaba kollekshinii afaan Oromoo ture. Innis booree kan jedhu ture mata dureen sirba Jaafar Yuusufiin moggaasne. Ijoollee kollekshinii weellistoota hojii taanetti kan hojjenne. Achi albeema guutuun hojjedhe Finfinneetti. Albeema guutuu sana keessaa immoo akka Galaanee fa'aa Shaggooyyee fa'aa dhiyeenya kana warri daddalagaman jira. San dura immoo VCD weellistoota afaan Oromoo wajjin yeroo hojjennu akka sirba Wayililee Dalloon Baa kan jedhu sirboota lamaan kan achi keessaan qaba. Hanga sees immoo kiliippii lamaan tokko hojjedhee jira. Kiliippiiwwan yeroo duraa hojjetaman sadarkaan isaa xiqqashoo akka ammaa kanaa miti gadi bu'aadha. Amma reefu xiqqashoo fooyya'aa ta'e waan dhufeef kan yeroo sanii amma yoo ilaalte akka kiliippiitti ilaalamuu dhabuu danda'a. Kanuma sirboota ati baastee keessaati yeroo jalqabaaf uummata birattis immoo fudhatama guddaa kan si argate weelluu keessa kamidha? Galaanee ture. Galaanee. Maaliif jettee yaadda? Qindoomina qaba. Walaloo fedaloon kan namaas keessa jira. Kan uummataas keessa jira. Kan koofii kiyyaa fooyyessee akka mijatutti kan hojjedhe jira. Meeshaa qindeessuun akka tokko sirbichi nama keessa seenee dhageeffatamee jira. Yeroo sanis kiliippiin akka ammaa kana hedduminaan hin jiru. Garuu yeroo isaatti kiliippii gaarii ture yeroo sirbichi bahutti jechuudha. Mee nu yaadachiisni. Furtee burtukaanee too galaanee too burtukaana daadhii dammee daamoo. Sibiira olee gaalee galaanee too ani galee warra hin ergaamu. Bishaan allayyaa jaalaa galaanee too walal gootee allaattiini. Alaagaan nu gammadaa galaanee too wallamnee jettee naan hin oodiini. Baay'ee bareedudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation sagantaan wiirtuu artii keenya har'aa haala bareedaa akkas ta'eetiin egaa weellisaa Abdii Luuccee fi dabalataanis barreessaa dhagaa namni kuni egaa isa faana turtii kan taasisaa jirrudha. Ammallee turtiin keenya itti fufa. Weelluutiin cinaatti immoo barreessaadha. Kitaabota hanga maal fa'aadha kanatti barreessite? Kitaabilee aga 5 tokko barreessee jira. Kitaabni jalqaba barreesse Imimmaan hin qorre asoosama ture. Itti aansee kitaaba Coba Sammuu ogbarruu afoolaa fi akkasuma ogbarruu barreeffama irratti kan xiyyeeffatu ture. Qoraasuma isa ammaa kanas san dura immoo kitaaba Hora Dhiigaa kan jedhamu kuusaa walaloo kan ta'ee fi yeroo dhumaatii irreechaatiin wal qabatee walaloowwan yeroo sana guyyaa sana barreeffamee fi kan biroollee itti dabalamee ture. Faana afaan Oromoo kan jedhus Caaslugaa xiinqoo qaba of keessaa kan qabu saayinsii afaanii kan hammate kanneen kana barreesseen ture. Qoraasuma gara kitaabatti osoo hin dhufin barruuleedhaanis maxxansaa ture. Dhaabbata piroomooshinii miidiyaa Abdii Luuccee jedhu yeroo hundeesseen ture. Karaa saniin heeyyama broodkaastii irraa baasee qoraasuma barruulee afaan Oromoo torbee 15 guyyaa torbee 2 kan bahu hojjennee ture. San booda gara kitaabatti mata duree sana fudhee kitaaba qabiyyee biraatiin wal qabatu dhufe jechuudha. Kitaaba ati jalqaba maxxansiistee dubbistoota biraatii yaada akkamidha kanatti argatte? Kitaabni yeroo jalqabaa maxxanse Imimmaan hin qorre ture. Kitaabichi sun baay'ee jaalatamee ture. Aga koppii 3 yeroo amma maxxansa sadaffaan ammas dhufaa jira. Qoraasuma wajjin hin gurgurama. Eebbifamee ture. Kana dura yeroo jalqabaatiif 2016 akka faranjiitti Adaamaa keessatti yeroo jalqabaatiif kitaabni eebbifamee odeessi guddaa argatee miidiyaa argatee akka gaariitti gurguramee namoonnis yaada karaa iimeeliitiin karaa bilbilaatiin kennaa turani. Yeroon sun yeroo namni kitaaba dubbisallee keessa waa barbaadus waan ta'eef fiidbaakiin naa kennan baay'ee gaarii ture jechuudha. Guddina afaaniif aadaa kana keessatti gaheen ati baate maal fakkaata? Gahee haga tokko bahee jechuu danda'a. Maaliif? Ammas bahan jira of duraafis niin baha waan ta'eef qoonni ani bahu kan of duraa dhufu kan yeroo itti aanu hojjedhu turre caala.
Garuu ammas akka nama tokkootti akka barreessaa Oromoo tokkootti ogbarruu afaan Oromoo kanaaf haga tokko shoora wayii gumaacheera jedhee yaada. Dabalataanis immoo kitaaba ati amma qabattee dhufaa jirtu qoraasuma kan jedhudha. Kitaaba kana barreessuuf maaltu si kakaase? Qoraasumni kitaabilee biraarraa adda. Jalqaba yeroo yuunivarsiitii barannu afaanis baradheen ture, biizinasiis baradheen ture. Yeroo ogbarruu afaan Ingilizii barannu kitaabni afaan Oromootiin barreeffame hin jiru. Garuu ogbarruu afaan Oromoo ni baranna achi keessatti waan ta'eef kitaabilee kana barbaannee hin argannu. Amma akka wabii ta'utti qaaccessee kitaabilee wabii kanneen biroo keessatti dudubbisee akka riferensiitti akka itti fayyadamanitti barreeffame. Achi keessa saayinsiin asoosamaan jira. Saayinsiin diraamaan jira. Og-walaloon jira. Waa'ee afoola mammaaksaa fi hibboonis jira. Kitaaba kana namni afaan Oromoo sadarkaa digirii dippiloomaas haa ta'u sadarkaa maastarsiitti namni baratu ogummaa afaanii keessa namni jiru kitaaba kana ilaalee waan baay'ee irraa hubachuu danda'a. Namni ogbarruu afaan Oromoo kana qo'atu kitaaba kana akka wabiitti itti gargaaramu jedhee waan yaadatee rakkuma kana furuuf. Mata duree qoraasuma jedhu kana maaliif filatte? Qoraasumni amma sa'aatii kanatti waa'ee qoraasuma haasofnellee fixullee baannee bal'aadha. Aannan yeroo qabeen isaa qoraafame aannan achi keessaa bahu urgaansaa baay'ee bareedaadha fooliinsaa waan ta'eef ogbarruun afaan Oromoo kunillee qo'atamee qaacceffamee dubbifamee sirriitti gadi fageenyaan yoo irratti hojjannee sammuudha akka tolutti dubbisaadha akka tolutti mijeessee akka bareeduuf akka miidhaguuf waan wal qabatuu fi mata duree kana moggaasuu danda'a. Egaa kitaaba kana barreessuuf bu'aa ba'iin ati keessa dabarte maal fakkaata? Yeroo mana maxxansaa galchitu achi baastee yeroo maxxansitee harkatti qabattee mana maxxansaatti ba'ullee manni kitaabaa hedduun afaan Oromootiin kitaabilee afaan Oromoo gurguran hin jiranii. Kararras yoo argite kitaabuma afaan biraattu kararratti gurgurama. Kitaabilee afaan Oromoo namni bitu hin jiru. Namni raabsullee hin jiru. Kanaaf carraan takkittiin ati qabdu amma ta'e takka maxxansitee eebba kitaaba isaa qopheessitee achirratti yoo namni harkaan gurguruu fi biyya biyyatti ergitee namootuma beektutti ergitee gurgurteen alatti baay'ee chaalenjii qaba gara afaan Oromoo kana kitaaba barreessuu jechuun bu'aa bayii guddaa keessa dabartee amma kana gochuu dandeenya. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation marreegaa turtiin Abdii Luucee faana taasisaa jirre egaa akka itti fufeetti jira. Egaa barreessaan kitaaba kanaa egaa kitaaba qoraasuma jedhu egaa qabatee dhufaati jira. Egaa guyyoota muraasa booda dubbistoota biraan kan qaqqabu ta'a. Marree ammallee turtiin keessan nu faana ta'u. Atuma kitaaba kana keessaan bahin namni kitaaba barreessuu akeeknii fi kaayyoon inni guddaa maalidha akka keetti akka yaada keetti? Namni kitaaba barreessu waan qabu keessa isaa waan jiru barnootaanis haa ta'u waan beeku takka hawaasa biraan ga'uu fi waan kitaabaan hin barreeffamne barreessitee uummata biraan yoo geette dhaloota dhalootatti darba wantichi. Afoolaas haa ta'u ogbarruullee haa ta'u waa'ee afaan Oromoo kanallee kan barreessitu ta'e dhaloota itti aanutti akka darbuuf faayidaa waan qabuuf bifuma kanaan itti deemnee barreessina. Egaa ati gama biraatiinis immoo gaazexeessaadha. Ogummaa miidiyaa keessa nama jirudha. Akkasumas barreessaadha. Kitaaba kana barreessuuf ogummaan kun lamaan akkamiin wal faana siif deema? Ogummaan kitaaba barreessuuf na gargaare tokko ogummaa barsiisummaati. Yeroo leenjii barsiisummaa fudhattu afaan Oromoo kan hin baradhe sadarkaa digiriis sadarkaa itti aanus yeroo hin baradhu ni dubbistaa kitaabilee adda addaatti garagalchitee ilaalta. Mana barnootaa keessatti illee yeroo yeroon maal akka barsiiftu waan ilaaltuu fi dubbisuu jaalattaa. Kitaabilee biroollee afaan Oromootiin barreeffaman waan barbaadee dubbisaa turee fi ogummaan barsiisummaa akkaan barreessu na godhee jira. Ogummaan miidiyaa immoo wal qabataadhaan illee maaliif waan tokko tokko haaluma addunyaan keessa jirtu walitti qabdee ilaaltee oduu funaanuun jira beeksisa adda addaa hojjechuun jira kana wal qabatee garuma aartii kanatti si harkisa waan ta'eef
Irra caalaa garuu waanan barsiisaa turee fi waanan dubbisaa tureef akkan kitaabilee barreessu akkan gara baruu kanatti xiyyeeffadhu na godheera jechuudha. Gama weelluutiin isaa ta'u mudannoowwan ati qabdu nuuf kaasime. Yeroo tokko konsertii wayii qopheessine gara naannoo Arsii Roobetti turee jira. 97 ture. Konsertii san yeroo jalqaba naannoo 97 keessa waan ta'eef waa'ee konsertii kunis hin beekamu. Saganticha qopheessuuf baay'ee biizii taanee ture. Galma heeyyamsiisuun jira. Ergasii heeyyamanii booda immoo har'an hojjettu jedhanii sirriitti cufuun jira. Yeroo waltajjii jalqabne fa'aa dhaabii jedhanii fa'aa yeroo itti saganticha dhiifnee fa'aa ergasii deemnee guyyaa bira hojjenne jira. Achi kaanee gara Habeetti hojjennee achi nu dhorkanii gara Roobetti hoteela tokkotti jalqabne saganticha osoo hojjechaa jirru. Ani biizii ta'eera sagantaa sana hojjechuu fi quban qabu. Maaliif namni uffata sirreeffachuun jira, sirboota shaakaluun jira, kanan beeku kana booda nanuuf uffata jijjiirachuudhaaf mana dhiqannaa waggaa seenuu sirbi kiyyan baname. Kiboordistiin sirba baneeti. Amma ani mana shaaworii keessan dhagaa jira. Abdii Luuccitu seenaa waggaa jedhan quban qabu. Achi yeroo na waaman akkasumatti jiidhuma san jira miti saamunaan irra jira waan tokko irra jira akkasumatti fiigeetuma gara waltajjiitti deeme waan akkasii na mudatee jira. Mudannoo hedduutu jira. Mudannoo ajaa'ibaati. Weelluu kana maalirra jirtaa itti deebitee baasuuf karoora qabdamu? Weelluu ammaa fi kitaaba hojjechaa yookaan waa'ee kitaaba kanaan xiqqoo qabamee jira. Dhiyeenyatti yoo danda'ame of duraaf numaan yaala. Ammatti waan waadaa galee weelluu kanan hojjechaa jira kanan dhiyeessaa kararra jira waan jedhu hin jiru. Garuu ammaaf dhimmi kitaabaa kun gadi fageenyaan isarratti xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Yoo danda'ame kitaabilee birootiin dhufuu nan yaala kan kanaan wal fakkaatanii. Weelluus yeroo haalli sii tolee bashannanuudhaaf uummata bohaarsuudhaaf dhufuun kiyyan oolu jedhee yaada. Kitaabota hedduu barreeffama garuu dubbistootaa biratti hanqinatu jira. Dhaloota biraa hin qaqqabu kitaabni barraa'u gama kanaatiin akka keetti maal jetta? Barreessaanis kitaabni keenya dubbisaa biraan ga'u jedhee komata. Dubbisaan immoo kitaabatu nu biraan geenye jedheeti komata. Barreessaa fi dubbisaa wanni wal qunnamsiisu akka Oromootti jiraachuu qaba sila. Kana manni kitaabaa jabaan tokko manni kitaabaa guddaan tokko saba kanaaf sila hin barbaachisa ture. Kanaaf kitaaba yoo barreessitu eessatti argannaa eessatti nuuf fiddaa magaalaa kanatti biyya kanatti jedhanii si gaafatu malee manni kitaabaa sila waggaa nuti kitaaba barreessinee xumurree lafa keenyu kana otoo kitaabilee afaan biraa ta'ee otoo hin barreeffamin waliigaltee goota ni raabsitaa gatii murteessitee baay'inaan raabsitee dubbistoota biraan geetta. Dubbisaa sana bira namni ga'uun jiraachuu qaba jechuudha. Garuu gara afaan Oromoo kanaan kitaabileen dubbistoota bira ga'uuf hin rakkatu jechuudha. Barreessitoonni gara dubbistootaatti dhiyaachuudhaaf rakkatu jira. Gama biraatiin immoo kitaabileen yeroo yerootti ni barreeffaman. Qulqullinni kitaabilee murteessaadha. Namni tokko kitaaba sadarkaan isaa hin eeggamne wayii dubbisaa ta'ee kitaaba afaan Oromoo sadarkaan gadi bu'aa wayii yoo dubbise kitaaba hundaa ija san ilaaluu danda'a. Maaliif kitaabni ebaluuyyuu xiqqashoo madaalanaan kaafne kan ebaluus madaalaan kaasu. Kitaabileen afaan Oromoo torbeen bahanii yookiin guyyaa 5 yookiin 6 maxxanfamuu eebbifamuu ilaalcha akkasiitiin yoo kan deeman ta'e waan baay'ina akkasii sana keessa wanni qulqullina qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef kitaabilee namni ogummaadhaan barreessu kan beekumsaan barreessu namni baratee waa'ee waan beeku san kan barreessu sana barbaadanillee osoo dubbisanii gaariidha jedhee yaada. Amma yeroon isaa beekamaadha. Maaliif namni kitaaba tokko yoo dubbise walitti himee kan ebaluu bareedaadha. Kitaabni kun na gargaaree jira. Akka wabiitti itti fayyadamee jira. Ittiin baradhee jira. Qorannoo irratti gaggeessee jira. Kan jedhuun bifa sanii wal harkaa fuudhaatee uummata birallee ga'uu danda'a. Garuu barreessitee uummata bira karaan itti geettu kun xiqqoo riqichi wayii otoo jiraate sanirratti osoo hojjetamee gaariidha yaada. Yaada bal'aa dhagaa kana ati nuuf kaastee
Gama biraatiin gara keettaa deebi'uuti abdiin maatii qabamoo maal fakkaata? Maatiin niin qaba. Abbaa ijoollee sadiiti. Mucattiin durbaa takkaa fi ijoollee dhiiraa lamaan qaba. Egaa kitaabni qoraasuma jedhu kuni yoom eebbifamaa? Eessatti eebbifamaa? Mee kana daawwattoota keenyaaf ifanuuf godhe. Ayyee akka daawwattoonni kiyya akkanaaf hubatanii kitaabni qoraasuma amajjii 4/2017 asuma magaalaa Adaamaa hoteela Sky City keessatti ni eebbifama. Kanaaf gamanumaan sagantaa sanirratti akka argaman affeeruus barbaada jechuudha. Xumura irrattis yaada hafe kunatoof kaasee kan jettu ergaas ta'e dhaamsa qabdu. Galatoomaadha. Sagantaa kanarratti isinis na affeeruu keessanii fi hawaasni bal'aanis akkasuma haa galatoomu. Hojiiwwan aartii barreessitoonni kamiyyuu yookaan immoo weellistoonnis ta'e namoonni ogummaa kamiyyuu keessa jiranii hojjetanii hawaasa biraan ga'anii hawaasichi harkaa fudhatee ilaalee madaalee waan isaa tolu keessaa filatee dubbisuu akka danda'u nin dhaamaa fi. Asumaan immoo gaa weelluu kee keessaa tokko irraa nu buutee gargar baanee bareeda. Duroo martuu naannoyyee si boohe garaan koo haaddiyee Chakkaaloo karaa maadaadhaabaa duydaa sirraa galuu garaa naadaadhaabaa urjiin laameen buutee baddaa kaaliilitti eessaan waal arginee meeqa kaadiritti. Hayyee galatoomii ulfaadhu. Egaa waamicha keenya kabajjee as istiidiyoo keenyatti argamuu keef guddaa galatoomsiin jedha ulfaadhu. Hayyee isinillee warri Oromiyaa Global Media Corporation guddaa galatooma ulfaadhaa keessumaa na gochuu keessanii fi ulfina argadhaa jedhanis. Hayyee irra deebiidhaan galatoom. Ulfaadhaa. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin Abdii Luucee faana taasisne egaa kana fakkaata ture. Egaa kitaabni isaa qoraasuma jedhu egaa amajjii 4 bara 2017 magaalaa Adaamaa hoteela Sky Citytti egaa kan inni eebbifamu. Maarree egaa eebba kitaaba kanarratti argamaadha egaa kan nuti isiniif jennu. Dabalataanis kitaaba kana bitadhaatii dubbisaa waa baay'ee irraa barattu jennee egaa abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa sagantaan har'aaf qabannee kana fakkaata ture. Yeroo biraatti sagantaa biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.